Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Sirni awwaalchaa koomediyaan Sooraa Abdataa guyyaa har'aa bakka dhaloota isaa magaalaa Jaarsoo Bataskaana Qulqulluu Gabri'eelitti raawwatame. Korri gamtaa ABO Ameerikaa Kaabaa fi sagantaan irbaata woboo haala ho'aan geggeeffame. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaalee akka Tolee fi Bachoo keessatti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa ajjeesaa fi hidhaa jiraachuun dhaga'ame. Lola waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa mara keessatti geggeessaa jiru lola jajjaboo akka addunyaatti geggeeffamaa jiran keessaa tokko ta'uun ifoome. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa jiran akkaan rakkoo hamaa keessa jiraachuu himan. Dararaa ulfaataa argaa jiraachuu suur-sagaleen mul'isus bahe. Maqaa naga'ee gaafattan jedhuun dararaan qonnaan bultootaa godina Jimmaa aanaa Geeraa irratti raawwatame komii guddaa kaaseera. Gochi kun mirga namoomaa fi duudhaa Oromummaas kan cabsuu jedhameera. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gidduutti uumameen lubbuun namaa darbuun ibsame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Sirni awwaalchaa koomediyaan Sooraa Abdataa bakka dhaloota isaa magaalaa Jaarsoo Bataskaana Qulqulluu Gabri'eelitti guyyaa har'aa raawwatame. Roobii dheengaddaa magaalaa Finfinnee naannoo Jamoo Tokkoffaa jedhamuun beekamu hoteela Iivolaa jedhamutti du'ee kan argame dargaggoo Oladeemiyaan koomediyaan Sooraa Abdataa sirni awwaalcha isaa guyyaa har'aa Adoolessa 28 bara 2023 godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsoo Bataskaana Qulqulluu Gabri'eelitti raawwatameera. Iddoo reeffi isaa itti qoratamee hospitaala Phaawulosis ta'e poolisii magaalaa Finfinnee irraa haga yoonaatti sababiin du'a isaatii wanti jedhame hin jiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti hoteelichi guutummaatti cufamuun abbaan qabeenyaa fi hojjettoonni to'annoo seeraa jala ooluun ibsameera. Korri gamtaa ABO Ameerikaa Kaabaa fi sagantaan irbaata woboo haala ho'aan geggeeffame. Qophii irbaata waraana bilisummaa Oromoo fi sagantaan baninsaa kora gamtaa ABO kutaalee USA fi Kaanaadaa kan bara 2023 bakka keessummoonni kabajaa fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas deeggartoonnii fi jaallattoonni adda bilisummaa Oromoo argamanitti haala ho'aa fi hawwataa ta'een geggeeffamuun xumurameera. Sagantaa kanarratti qondaalonnii fi geggeessitoonni dhaabaa kutaalee garaagaraa irraa dhufan haasaa taasisaniiru. Weellistoonnii fi leellistoonni qabsoo bilisummaa Oromoos argamuun uummata isaaniif yeedaloodhaan dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo walakkaa jaarraaf geggeessaa jiruun injifannoo boonsaa milkii gaarii fi daandii qajeelaa irra kan jiru ta'uun ni beekama. Biyya hudhaa fi danqaa hamaan jiru keessatti qabsoo Oromoo daqiiqaaf otoo adda hin kutin waggoottan kana hunda kaayyoo fi akeeka isaa ganamaatti cichuun qabsootti jiraachuunis ni beekama. Bakka uummanni Oromoo jiru maratti addi bilisummaa Oromoo kan jiru yommuu ta'u faajjii injifannoo asxaa bilisummaa Oromoo ta'uun dhalootaa dhalootatti kan darbudha. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaalee akka Tolee fi Bachoo keessatti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa ajjeesaa fi hidhaa jiraachuun dhaga'ame. Ilmaan Oromoo badii tokko malee maqaa adda addaa itti maxxansuun ajjeesuun kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti waraana Bilxiginnaan akkaan jabaatee itti fufee jiraachuu maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwoork ifoomsan. Akka maddeen keenya jedhanitti waraanni Bilxiginnaa kunneen hidhaa, ajjeechaa fi saamichaan cinatti qe'ee fi qabeenya namootaas barbadeessaa jiru jedhaniiru. Haaluma kanaan godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Tolee keessatti nama nagaa tokko qe'ee isaatti rasaasa itti roobsuun ajjeesuun dhaga'ame. Namni waraana Bilxiginnaan ajjeefame kun Shawulee Taaddasaa kan jedhamu akka ta'e maddeen himuun badii qabaatee utuu hin taane sababa Oromummaa isaa qofaaf ajjeefame jechuunis ibsaniiru. Aanatti keessatti dararaan qonnaan bultoota hawaasa bal'aa fi dargaggoota irratti geggeeffamu akkaan jabaatee jiraachuu maddeen dabaluun addeessaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun achuma godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Bachoo keessatti dargaggoo Diinaa'ol Humnaa jedhamu qabanii hidhuun dhaga'ame. Dargaggoo Diinaa'ol yeroo ammaa kana magaalaa Tulluu Boolloo keessatti hidhamuun dararaa argaa jiraachuus maddeen himaniiru. Aanaadhuma kanatti dargaggoonni lama jechuunis Moosisaa Baay'isaa fi Lammii Baay'isaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun erga hidhamanii baatii lamaa ol ta'u hanga yoonaatti murtee seeraa malee mana hidhaa magaalattiitti gidiraa argaa akka jiran maddeen keenya dabaluun ibsaniiru. Lola waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa iddoo adda addaatti geggeessaa jiru lola jajjaboo akka addunyaatti geggeeffamaa jiran keessaa tokko ta'uun ibsame. Lolli waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru lola jajjaboo addunyaa irraa hanga 7tti lakkaa'aman keessa jira jechuun qorannoon biyya Noorweetti geggeeffame ibseera. Bara 2022 keessa biyyattiin qaamota lamaan wal lolaa turuu kan ibsu qorannoon kun Itoophiyaan TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo waliin
dirree lolaa irratti lola jajjaboo geggeessaa akka turte ifoomsee jira. Qorannoon Noorweey keessatti geggeeffame akka mul'isutti lolli Oromiyaa keessatti woboon geggeeffamaa jiru guddinnii fi bal'inni isaa tarree lolaawwan sadarkaa addunyaa sadarkaa 1 haga 7 jiran keessa galuun isaa qorannoon mirkaneessee jira. Bara 2022 keessa addunyaa kana irraa ardiileen Afrikaa fi Awurooppaa adda durummaan ardiilee jeequmsi guddaan keessatti mul'ataa ture ta'uu ibsuun ardii Afrikaa keessaa biyyoota akka Itoophiyaa, Maalii, Burkiinaa Faasoo fi Somaaliyaa keessatti lolli qaama mootummaa fi qaamota hidhatanii socho'an gidduutti deemaa akka ture akkasumas lola bulchitoota gatii guddaa baase ta'uus ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gurmuu fi damee isaa babal'ifachuun golee Oromiyaa keessatti diina ba'aaf gola dhorkaa kan jiru yoo ta'u, hiree murteeffannaa sabichaa hanga mirkaneessutti duubatti akka hin deebines tumaa baafateen beeksisee jira. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa jiran rakkoo hamaa keessa jiraachuu himan. Dararaa ulfaataa argaa jiraachuu suur-sagaleen mul'isus bahe. Roorroo fi rakkina ulfaataa dhiyeessuun bor hojjedhee naa darba jedhanii kan biyyaa bahan lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiraatan humnoota biyyattiin hidhamuun dararaa ulfaataa argaa jiru jedhame. Akka odeessi miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irraa arganne agarsiisutti lammiileen kunneen du'aa fi jireenya gidduu kan jiran yoo ta'u, nama itti himatan dhabuun rakkoo akka namtu argaa jiru. Badarbee keessa lammiilee muraasa mootummaan bilxiginnaa filuun biyyatti kan deebise ta'us kanneen sodaa siyaasaa fi sababoota biroon biyyatti hin deebiin hafan ammoo mana hidhaatti guuramuun gidiramaa jiru. Rakkannee rakkina dhiyeessuuf biyyaa baanus rakkina isa ittuu cimaa ta'e keessa buunee waan jirruuf uummanni keenya bal'aan nuuf birmadhaa jechuun dhaammataniiru. Maqaa nagahee gaafattan jedhamuun dararaan qonnaan bultoota godina Jimmaa aanaa Geeraa irratti raawwatame komii guddaa kaaseera. Gochi kun duudhaa Oromummaa fi mirga namoomaas kan cabsu jedhameera. Taateen kun adoolessaa 15 bara 2023 godina Jimmaa aanaa Geeraa bakka Boorcoo Deegaa jedhamu beekamutti kan raawwatame ta'uu odeeffannoon boodarra ba'an mirkaneessaniiru. Qonnaan bultoonni gibira lafaa kaffalaniif nagahee akka isaaniif kennamuuf gaaffii dhiyeeffataniif bulchiisa aanichaa irraa deebii qajeeltoo waan hin arganneef komii qaban bulchiisa godina Jimmaaf dhiyeeffachuun isaanii aangawoota aanichaa dheekkamsiisuun qonnaan bultoota akka dararamaniif sababa ta'uu jiraataan aanichaa barruu dhuunfaa Istaandardi dubbisee himeera. Suur-sagalee bal'inaan qoodame kana keessatti qonnaan bultoonni 4 namoota margarra taa'an fuuldura dhaabbatanii mul'atu. Qonnaan bultoota arfan keessaa tokko kan ta'an Raayyaa Abbaa Olii namoota isaan fuuldura jiraniif komii isaanii yeroo ibsan ni mul'ata. Maanguddoon kun osoo komii isaanii ibsachaa jiranii ajajni nama tokko dabarseen akka callisan yeroo godhaman boodarra fuula kaameeraa duuba uffata isaanii akka baasan yeroo qajeelfaman dhagahama. Jiraataan taatee kana dhiyeenyaan hordofaa ture Amar Tamaam yaada laateen namni suur-sagalee kana irratti ajaja dabarsaa turan hoogganaa nageenyaa aanaa Geeraa kan ta'an Dinqaa Abbaa Olii fi aangaan aanichaa Asaaminoo jedhamu ta'uu himeera. Qonnaan bulaa maanguddoo Raayyaa Abbaa Olii jedhaman uffata isaanii akka baafatan erga ajajamanii booda utuu baay'ee hin turin sagaleen reebichaa kan dhaga'amu yoo ta'u, namoonni achitti argaman garagalanii yeroo ilaalan ni mul'atu. Boodarratti gaafatamaan paartii badhaadhinaa aanaa Geeraa Awwal Jihaad qonnaan bultoota sadan hafan akka jilbeenfatan kan ajaje ta'us qonnaan bulaan tokko Abdii Tamaam jedhamu jilbeenfachuu diduu hordofee aangaan kun dhiitichaan rukutuuf yaaleera. Akka Amar Tamaam jedhutti qonnaan bultoonni nagaheen kaffaltii gibiraa akka kennamuuf gaaffii bulchiisa godina Jimmaatti dhiyeessan gaaffii qajeeltooti malee kan isaan himachiisu miti jedhe. Suur-sagaleen kun aangawoota aanichaa itti yaadamee qonnaan bultoota qaanfachiisuuf kan gadhiifamedha jedhe. Suur-sagaleen kun miidiyaa hawaasaarra erga tamsa'ee booda bulchaan aanaa Geeraa Hawwii Sa'iid taatee kana ilaalchisee karaa fuula feesbuukii isaan irratti ibsa kennaniiru. Ibsa isaanii kanaanis gochi kun karaa kamiinuu sona uummata Oromoos ta'e kan dhaaba siyaasa isaanii akka bakka hin buune ibsanii turan. Dhimma kana irrattis qorannoo walaba ta'ee geggeeffamaa akka jiruu fi bu'aa qorannoo isaa akka ibsanis waadaa galaniiru. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanaa Geeraa obbo Amiin Kamaal yeroo ammaa kana qondaaltonni dhimma kana keessatti hirmaatan to'annoo jala akka oolan taasifamuu himaniiru. Kana malees qaamolee yakka kana irratti hirmaatan hunda gaafatama taasisuuf hojjechaa jirraa jedhan. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gidduutti uumamee lubbuun namaa darbuun ibsame. Kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraa godina giddu galeessa Gondar aanaa Dambiyaa Lixaa keessatti walitti bu'iinsa humnoota hidhatanii socho'an faannoo jedhamanii fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gidduutti uumameen lubbuun namaa darbuu fi miidhaan qaamaa qaqqabuu manni maree bulchiisa aanaa Dambiyaa Lixaa ibsa baaseen beeksiseera. Hoogganoonni olaanoon ajaja raayyaa kaaba lixaa ijaarsa piroojeektii gorgoraa magaalaa gorgoraa keessatti hojjetamaa jiru daawwachuuf osoo imalaa jiranii
qaamolee hidhatan karaa cufuu isaanii hordofee dhukaasa banameen ta'uus ibsa mana marichaa irraa hubachuun danda'ameera. Eenyummaan ajajoota raayyaa ittisa biyyaa daawwannaa kanaaf imalaa turanii fi walitti bu'iinsa uumameen lubbuun darbe dabalatee miidhaan qaqqabee manni marichaa ifatti hin ibsine. Torbanumaa kana keessa naannoo Amaaraa magaalaa Makaana Salaamaa fi Waldiyaa jedhamutti dhukaasa humnoonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi faannoo walitti bananiin lubbuun namoota 3 darbuu gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork like subscribe gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.